Akkam jirtu nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kun Paaster Tsannaa Biraasaati. Har'a Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti dubbachuu barbaada. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 akkas jedha. Nan dubbisaa. Abdii qabda itti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa jedha. Boqonnaa 12 kana yeroo ilaallu mata duree lamaan gara jalqabaatti kennamanii baay'ee namatti tola. Lakkoofsa 1-8tiif mata dureen kenname Waaqayyo hojjechuudhaaf jiraachuudha. Lakkoofsa 9-21tiif immoo mata dureen kenname namootaaf hojjechuudhaaf jiraachuu jedha. Egaa kutaan keenya inni irratti dubbachuu barbaadu boqonnaa 12 lakkoofsa 12 kuni namootaaf hojjechuudhaaf jiraachuu isa jedhu jala jiraa jechuudha. Egaa jalqabni Waaqayyoof jiraachuudha. Ni jalqabaa. Nama isa Waaqayyoof jiraatutu namaafis jiraata akka ta'utti. Namni Waaqayyoof hin taane namaafis ta'uu hin danda'u. Roomaa boqonnaa 12 guutummaa isaa yoo dubbifattanii ogummaa guddaa, barumsa guddaa, gorsa guddaa turraa argama jechuudha. Waaqayyoo akkasiin dubbifattaniitti jiraattaniif isin haa gargaaru. Roomaa 12:12 egaa abdii qabda itti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa jedha. Waan sadiitu iddoo kanatti caqafamee jira. Ni jalqabaa abdiidha. Inni lammataa immoo obsa, rakkina obsuudha. Inni sadaffaan Waaqayyoon kadhachuudha. Isa jalqabaatti yoo deebinee ilaalle abdiidha. Har'a isa jalqabaa ilaalla abdii. Abdiin waan baay'ee barbaachisaadha. Abdiin barbaachisaadha namaaf. Namaafi abdiin barbaachisaadha. Abdiin humna namaaf. Namni abdii hin qabne humna hin qabu. Hojiin seexanaa inni jalqabaa nama abdii kutachiisuudha. Abdii kutachiisuudha. Asaasisaa, sobisaa akka namni abdii kutatee waan jalqabe dhiisuuf. Namooti jalqabu malee xumuruu hin taaneef baay'eetu jiru. Hin jalqabuu hin dhiisu. Ammas waan biraa immoo hin jalqabuu takka jedhanii immoo hin dhiisu. Hin jalqabuu walakkaa ga'anii immoo hin dhiisu. Kuni abaarsa cabuu qabudha. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoos nama Naazreetiin kan cabe ta'u. Waan jalqabde akka ati hin xumurre kan godhu seexana duwwaadha. Waan jalqaban akka hin xumurre kan nama godhu diina. Keessumaa Waaqayyo biraa waan ta'e. Waaqayyo biraa waan fudhattan waan gaarii akka hin xumurre kan godhu diina. Isa irratti xiyyeeffata gaa seexan. Isa Waaqa biraa ta'ee akkasin fiixaa hin baafnee fi yaalii godha. Isa irratti xiyyeeffatee hojjeta. Keessumaa waan gaariin Waaqayyo biraa argama waan ta'eef waan gaariin sun akka hin taane barbaada. Fakkeenyaaf kadhate waan gaariidha. Hin jalqabamaa garuu kan xumuramu kan fiixaan ba'u lakkoofsa qaba. Sababiin isaa lola qaba sababii ta'eef. Lola qaba seexanni akka namni kadhatu hin barbaadu. Maaliif yoo jettanii yoo kadhatee hojii isaa diiga. Waaqayyo wajjin walii gala. Isa Waaqayyo jedhe ta'a. Waaqayyoon kadhatee waa argatee isa dhugaa ba'a. Isa babal'isa namni. Hin diiga. Hin waraana seexana. Gatii kanaatiif akka namni hin kadhanne irratti hojjeta jechuudha. Abdii nama kutachiisa jechuudha. Maal kadhadhee dadhabe akka namni jedhu godha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos Luuqaas boqonnaa 18 irratti Waaqayyoon kadhachuutti cimaa, Waaqayyoon kadhachuu hin dhiisinaa, hin nuffinaa, hin mudhaakaa'inaa kan inni jedhuuf kanaaf. Gatii kanaatiif namni abdii qabu hin kadhata. Abdiidha jechuudha. Abdiidha. Sababiin isaa sababii diinni loluuf immoo akkan isinitti hime hojii isaatu diigama sababii ta'eef. Waan
dubbadhu kana akka gaariitti hubachuudhaa fi namoota waa jalqabanii akka ta'utti xumuran yaada. Mee isaanis ummatu haasofsiiftanii maal jedhu yookaan immoo sammuu keettee yaaddanii waan keessa darban yeroo isaan isinitti himan irraajeffattu. Kana goonaan kana godhe, kana goonaan kana godhe, gufuu kana kaa'ee, gaafa gadummoo kana godhe, asiin immoo Waaqayyo na gargaaree akka itti bira darbee jedhanii waan baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu bira darbaniitu harkaan qabatan waan qabatan sana. Iddoo baay'eetti gufachiisee abdii kutachiisee hambisuuf jennaan Waaqayyo isaan gargaaree warra bira darbanii warra achi ga'e. Waan dubbadhu kan akka itti hubachuu dandeessu. Isinis beekuu dandeessu. Yookaan immoo isinumayyuu suma mataa keeyyuu ta'uu dandeessa. Nama fiixaan ba'eef salphaatti fiixaan hin baaneef jechuu barbaadeen. Hojiin diinaa abdii nama kutachiisuudha. Abdii hin kutatinaa jechuu barbaadeen. Namni ani abdii hin qabu yoo jedhe gaarii miti. Namni abdii qabu waa'ee abdii isaa sana yaada. Namni abdii qabu waa'ee abdii isaatiiti kan inni yaadu. Namni immoo waan yaadu jiraata. Jalqaba yaada mitiiree. Waa yaaddaniitu achii booddee implimenti gootu. Hojiirra oolchitu. Yaada isaa jiraata jechuudha. Namni yaada isaa jiraata. Namni amma yaada isaatii qaba. Namni ani abdii hin qabu jennaan of jibba. Abdii hin qabu jennaan of jibba. Nama biraa jibba, nama isa bira jiru jibba. Uumama jibba, Waaqayyoon jibba, jireenya jibba. Warri abdii qaban garuu galgalaaf ganama waa'ee abdii isaanii yaadu. Abdii isaanii irratti hojjetu. Isaaniif abdiin isaanii sun isaaniif humna. Namni abdii hin qabne humna hin qabu firoo tokko. Abdiin humna. Namni abdii qabu garuu humna qaba. Abdii isaa sanatu humna isaaf ta'a. Nama abdii qabuuf abdii isaa sanatu humna isaaf ta'a. Seexanni abdii nama kutachiisee nama balleessuu barbaada. Waaqayyo garuu abdii namaa kennee abdii namaaf ta'ee isa abdii dhabetti abdii turee lafaa kaasee nama godhee abdii qabdutti gammadu jedhee abdii qabdutti gammadi jedha. Abdii qabdanitti gammadaa. Abdiin keessan maalirra jira? Abdii keessan maalirra kaawwattan? Qabeenyaadhaa? Qabeenyaan barbaachisaadha garuu abdii keessan qabeenyaa keessan irra hin kaawwatina. Gonkumaa qabeenyaa abdiin godhatinaa. Tasa Luqaas boqonnaa 12:15 irratti Iyyasuus Kiristoos gooftaan keenya akkas jedhe. Kanatti fufee hunduma isaaniitiin ilaalladhaa. Sassata hundumaattis of eeggadhaa. Jireenyi eenyu illee baay'ina qabeenyaa isaa irraa hin dhaabatu jedhe. Jireenyi eenyu illee baay'ina qabeenyaa isaa irra hin dhaabatu jedhe. Baay'ina qabeenyaatiin miti jireenyi. Namas abdiin godhatinaa. Namas abdii godhachuun gaarii miti. Sababiin isaa namni murtaa'aadha. Daangeffamaadha. Hamma tokko isinii wajjin adeema. Utuu isin gargaaruu barbaadullee namni humna dhabuu danda'a. Abdii namarra kaa'achuun fuula Waaqayyo durattis abaarsa. Abdii namarra kaa'achuun abaarsa. Ermiyaas boqonnaa 17:5 irraa ammas Waaqayyo itti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaas Waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha jedha. Waaqayyo nu haa oolchu. Inni akka muka baalli irraa harca'ee qophaa isaa lafa onaa keessa ijaajjuu isa akka lafa gogaa waa biqilchuu hin dandeenye akka lafa soogiddaa iddoo namni keessa jiraachuu hin dandeenye akka lafa soogiddaa isa hin jiraanne isa namni keessa hin jiraanne keessatti argamuuti.
wanti gaariin yommuu dhufus arguu hin danda'u. Waaqayyo nu haa baraaru. Wanti gaariin yommuu dhufus arguu hin danda'u. Garuu namni Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'aa bishaan qarqara dhaabamee hidda isaas gara bishaanitti yaafatuuti. Mukichi ho'i yommuu dhufu hin sodaatu. Yeroo hundaa in lalisa. Caamsaan isa hin yaaddessu. Yeroo yeroottis ija hin godhataa jedha. Maal gaariidha Waaqayyoon amanachuun, Waaqayyoon abdii godhachuun, isa irratti of gatuun, Waaqayyo nama hin qaanessu firoota. Warra isa abdatan, warra isa irratti of gatan na baasa warra jedhan hin baasa Waaqayyo. Hin baasa Waaqayyo. Yeroo seexanni boolla qitu Waaqayyo nooraa ta'e irra ceesisa. In ooshaaf of galchaadha warra isa amanataniif Waaqayyo. Warra isa amanatanis beekaa jedhame. Naawomirra. Warra isa amanatanis gaarii godhee beeka. Warra isatti of gatanii hin beeka in oolchas Waaqayyo. Isarra kaa'achuudha abdii ofii. Isarra kaa'achuudha. Phaawulos kana gorsa. Waan biraarra hin kaa'atinaa jedha. Ani abdii koo gammachuu koo kanas sanarra kaa'achuu waan baay'een qaba garuu Kiristoos naaf caalee abdii koo isarra hin kaawwadhe. Isa boriirra. Waaqayyoof galanna ta'u. Isaayaas boqonnaa 31 lakkoofsa 1-2-3 immoo warra Gibxii bira gargaarsa argachuudhaaf achitti gadi bu'uun warra Gibxii fiizikaal woorlidii kosmootik woorlidii kana utuu hin ta'in warra Gibxii kaartaa ishee jirtu kana utuu hin ta'in yaada isinii gala yaada jireenyaan gadi bu'uu jechuudha. Gooftaarraa fagaatanii gara warra gooftaa hin qabneetti gargaarsaaf achi dhaquun jechuudha. Achitti harka kennuu jechuudha gadi bu'uu jechuun. Gara achitti warra gadi bu'aniif, warra fardeenitti hirkataniif, warra baay'ina konkolaataaf abbootii fardeenii, warra jajjaboo amanataniif, warra gara isa qulqulluu kan Israa'el hin ilaalleef, warra gargaarsaaf Waaqayyoon hin gaafanneef wayyoo. Haleluuyaa. Warri Gibxii namoota malee Waaqayyo miti. Fardeen isaaniis foon malee hafuura miti. Hin rakkanneettanii gargaarsaaf gadi hin bu'inaa. Warra Waaqayyoon qabne bira hin naqinaa tasuma. Warra Kiristoos jireenya isaanii keessa hin jirre keessa gorsaaf hin naqinaa, gargaarsaaf hin naqinaa. Waaqayyo hin hinaafa. Waaqayyoon keenya Waaqa hinaaffaadha. Bagalaadii የሚቀባ መድኃኒት የለምን? እንጅሩ ቆርቻ ከንተው ገላዲ ነርገሙ ቆርች ማሊፍ ቤልዘቡልን ጋፈቹዳፍ iddoo biraa dhattanii Waaqayyotu እንጅሩ ሞወደን maaliif obbiratti dhiiftanii deemtanii? Inni naafa Waaqayyo. Inni naafa Waaqayyo. Egaa isarra kaa'achuu, Waaqayyorra kaa'achuu. Waaqayyorra al tokko Saa'ol, mootichi Saa'ol kakuu moofaa keessaatii yeroo bulchaa ture sanatti, yeroo mootii ture sanatti Saa'ol lolee miti, mo'atee miti. Waaqayyotu narree barbaadu fuudhee mootii isa godhe malee. Gootaan dhufee moo'ichaan dhufee lolaan dhufee miti. Waaqayyotu narree barbaadu fuudhee dibe karaa Saamu'eel dibee mootii godhe isa kaa'e. Baqatee illee ture. Ana mitiidhaan hin ta'u jedhee baqatee dhaqee barmeela keessa dhokatee ture yeroo Saamu'eel isa barbaadu. Garuu Waaqayyo namuu akkasii kana fuudheetu dibee. Gaafa iddoo qabatu maalitti hirkachuutti ka'ee? Namatti hirkachuutti ka'e. Qabeenyaatti hirkachuutti ka'e. Taayitaa isaa irratti hirkachuutti ka'e Saa'ol. Abdii isaa godhachuutti ka'e. Keessumaa Saamu'eel Waaqayyo utuu hin ta'in Saamu'eel raajichi
abdii isaa ture, isatti hirkata ture. Rakkoon yeroo dhufu Saamu'eelin waammateetu akka inni kadhatuuf godha, karaa inni akka itti agarsiisu godha. Waaqayyoon miti, Saamu'eelin. Rakkinni yeroo dhufu, lolli yeroo dhufu, Waaqayyoo miti, Saamu'eelin barbaadata ture Saa'ol. Nama sababii ta'eef Saamu'eel gaafa du'u amma waan qabatu dhabe. Waan qabatu dhabe. Uffata uffateetu, wandaboo uffateetu ekiraa warra himtu bira dhaqee Saamu'eelin naa kaase, warra du'a keessa Saamu'eelin naa kaase, rakkina keessa jiran hangaafadhaan natti dubbatu jedhe. Kana namatti hirkachuu. Sila Waaqayyootti hin hirkanne gadi ta'e, Waaqayyo immoo hin du'u gadi ta'e, abdiin sochoone sababii ta'eef Saa'ol abdiisaa Waaqayyo irra hin kaane, Saamu'eel irra gadi kaatee fi Saamu'eel yeroo du'u qullaatti Saamu'eel yeroo du'u waan godhu dhabe, hin qaana, hin salphate. Namni Waaqayyoon hin amananne hin salphata, hin qaana. Waaqayyo harka isaa yommuu ol fuudhu warri isaan gargaaran hundinuu hin gufatu. Warri gargaaraman immoo hin kufu. Lachanuu isaanii walii wajjin hin badu. Hin badu walii wajjin. Warri gargaarsa barbaacha ba'anis, warri gargaaranis, warri Waaqayyotti hin hirkan, warri Waaqayyo maal godha jedhan hin badu. Hin badu warri Waaqayyo maal godha jedhan. Waaqayyo kun maal sii godhe kan jedhan hin badu. Hin badani. Warri macaafa qulqulluu gubaa turan hin badan, har'a hin jiran. Hin jiran har'a. Hin jiran. Waaqayyo egaa abdii namaa ta'a. Abdiin namaa maal ta'uu qaba? Waaqayyo ta'uu qaba. Waaqayyo. Abdiin namaa uumaa isaa ta'uu qaba. Abdiin amantootaa Kiristoosii. Waaqayyo yeroo hundumaa abdii namatti ture. Isa abdii hin qabneef abdii ta'a. Isa abdii hin qabneef Waaqayyo abdii kennaaf. Waaqayyo abdii namaa isa hin sochooneedha. Isa abdii godhateef jalaan socho'u, isa hirkateef hirkoodha. Seexanni abdii namaa balleessee nama balleessuudha gaa hojiinsaa. Waaqayyo garuu abdii namaaf kennee abdii qabdan itti gammadaa. Abdii qabdan itti gammadaa. Roomaa 12 kanaan jalqaba. Abdii qabdan itti gammadaa. Al tokko namni abdii isaatti hin gammadu ta'a. Utuma abdii qabu itti hin gammadu ta'a. Utuma abdii qabu akka abdii qabu hin beeku ta'a. Utuma abdii wajjiniin jiru bishaan bira taa'ee dheebota al tokko namni abdii isaa sanatti hin gammadu. Waaqayyo gaa abdii qabda itti gammadaa. Abdii keessa yaadadhaa. Roomaa 12:12 abdii qabda itti gammadaa jechuudhaan jalqaba. Roomaa 12:12 hin xumurre ittan fufa yeroo biraa. Hamma sanatti abdii qabdan itti gammadaa. Yoo ergaan kun isinitti tole immoo laayikiif sheerii gochuun irraanfatinaa. Nagaatti tola.